affeerteef galatoomii. Uummanni ammas maal gochuudha qaba? Wal cinaa dhaabbachuu danda'uudha qaba. Laayyootti ilaaluun sirrii miti. Namni beelaan dhumaa jira. Dhumaatiin isaa immoo dhumaatii gosa guutuu dhabuuti. Dhumaatii seera safuullee cabsuudhaaf deema. Uummanni beelahee eegee waan nyaatullee hoggaa dhabu safuullee cabsuudhaaf deema. Yaaddoon jedhu ni jira namoota naannoo sana jiraataniif. Fakkeenyaaf namoota investimentii naannoo sanatti hojjetanii sammuutti qabadhoo caalaa ni beekta jedhee yaada namoota investimentii gurguddaa hojjetan. Uummanni safuu cabsuudhaaf jira maaliif waan beela'ee waan nyaatu dhabee jira waan ta'eef iyyuu dhabaa jira waan ta'eef iyyuu uummanni immoo birmannaa sirrii taasisaaf hin jiru akka namni walii birmatu tahaatti hin jiru. Saniifuu mootummaan beekamtii kennee fi abbootii qabeenyaa biyyattii keessa jiran kan Oromoo qofaaf miti kan biyyattii keessa jiran hundumaatti dirqama kennee rakkoo biyyatti dhufedha waan ta'eef iyyuu rakkoo uumamaati waan ta'eef iyyuu beekamtii kennee fi cinaa dhaabbachuu danda'uudha qaba. Artistoonni biroonis akkuma kana hubannoo uumanii hojii aartiitiin akka uummanni fakkeenyaaf kan allaattiin gammoojjii utuu dubbattee qurxummiin galaanaafaa kan jedhu faarfannaan faaruun ni jira sirbi ni jira ture kan gargaarsaaf ta'u jechuudha. Lammiif mee waliif birmadhaafaa kan jedhu jechuudha. Wanti akka sana ammallee nu barbaachisa. Sana booddee immoo akkuma raajiin sila jedhee isin sadii afur taatanii wal bukkee dhaabbattanii hoggaa deemtan koonsertii hoggaa qopheessitan hoggaa abbootii qabeenyaa irraa ispoonsara gaafattanii yookiin immoo gargaarsa gaafattanii gireesii qabaata fudhatama qabaata sababii sanaatiif iyyuu caala piliis namootaaf baay'eedhaaf akka hangafaatti ilaallamta akka rool moodeelaatti ilaallamta waan ta'eef iyyuu anaaf hiraachuu waammachuu yoo dandeessa itti qaafaa dabalachuu galaanaafaa dabalachuu dandeessa namni walitti dabalamee yoo birmatame even riskiin karaa namoota tokkootiin dhufuudhaa fi sodaatamullee ni hir'ata waan ta'eef iyyuu sana hojjechuun gaariidha jedheetiin yaada waan ta'eef iyyuu walitti dhiyaatanii miidiyaa qofa irratti tun taane lafa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Galatooma ulfaadhaayii gahee mataa ofii namni tuffachuun gaarii miti garuu kaaniin usiin chaalenjii kennuufiin barbaada. Akkatti sila nama kofalchiise argiteetta miti nama Shamsuu jedhamutu bira jira waan ta'eef iyyuu nama Shamsuu jedhamutu bira jira waan ta'eef iyyuu qeesii kan of biraa geggeessee Shamsuudha wajjin wal isin abarsiisu yoo mijateef seenee haaduu waan iftaaniif qaxaroo qabattuuf miti beelli. So hundumti keenya kanarratti agreesiivli deemuu qabna. Nama tokko nama lama taane wanti sooshaal miidiyaa irra baay'ee influensii gochuu dandeessa hamma ta'e. Garuu wanti lafa bu'ee ummata beela'aa jiruuf isaaniif wanta boqonnaa ta'u sooshaal miidiyaa irra gochuu hin dandeenye. Qaamaan piraaktikaalii hundumti keenya nama dubbiin isaa laallatu artistoonni keenya artistoonni Oromoo hundumti keessan miiting goonee achiin booda yeroo nuti wal argine wal wajjin teenyee waan tokko haasofnu we become powerful. So abbootii qabeenyaallee influence gochuu dandeenya. In kadhanna miti baay'ee influence goona abbootii qabeenyaa akkas nu godhaa jenna miti akkas godhaa jenna jechuudha. Yoo nuti iddoo tokkotti wal geenyee humna elaamalfete gadaa kiyya amma sitti malektii tokko waan qom nagaraatti talaallafuu barbaada. መጽሐፍ ቅዱስ irratti ኢየሱስ ክርስቶስ dalatee gaafa guyyaansaa ga'u harka Yohaannisitti xammaqame gaafa xammaqamu Yohaannis maqaa Iyesuus jedhu sana hin qayyarre Iyesuusuma ta'ee itti fufee qaxxalee jechaadha. Qeesii biyyaa kanaa ግን gaafa daa'ima geessite daraaraa moggaaftee sayyamte gaafa geessite mucaa kee ገብረ ሚካኤል ምናምን አለ መቃስ ያላቀየራ ኩኒ ትክክል ምቲ ዋቀዮ መቃዱማት ቀብዱን ሲጃለታ አፋን በክቱን ዋቀፈታ ከና ችግርን ጀቻዳ እን ለመፋኒሞ ነብሰባቲን አፋነት በክቱ በኩ ቀባ ለምሳሌ ጎጃሜራ ነምች ወይ ዱፌ ነብሰባቲ ታኤፊ ዱበርቲ ወይ ነብሰባቲ ታ ነብሰባቲ ከንተ ኤፊሱኒ ዱበርቲትኒ ወረምኛ ቋንቋ በክቲ እን ጎጃምኛ ማለ አፋን ማሪፋ ማለም በኩ dubartiin kun cubbuu way keessa galte waaqii lafa margaa jedha Oromoon tasa waan ta'e hattee abbaa manaa ishii jala hatteeti abbaa manaa kiyya jalaan dogoggoree nama biraa wajjin akkana godhee nafsa abbaatii kiyya mee maali akkane ንስሓ ገሉ ነጎዳ ምናምን አጀተቱ ነፍሰ አባሽ ትምት
ነፍስ አባትን ሽግን ወረምኛ እንደገው አስተርጋሚ ፊዳ ጀቻዳ አስተርጋሚን ሞ ምስጥረ ሽጀላ ደጋ ኮን ትክክል ምት አፋን በግኑ ነፍስ አባቲስ ቶልፋቹ ቀምና መለ ነፍስ አባቴ አስተርጋሚ ዳን ንሳኑ ገልቹን በርባኑ ጀደ ወረሞኔ ትግል ከሳን ቀጠላ ጀቹር ማፈኔ ማሊ ዳንገሌ